يا شهر الوحدة أهلا، يا شهر القرآن أهلا، يا شهر الغفران أهلا، يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تافي ردفتو تداوتو تأموايو أشمار كفون الجر جرتو جولو رموك كالي ككاري بكم جرتني تنجيني في جال اللي كبجان اسم هكا قبو سنين جدا كم نياكي ساني كوبي رمضان مال فكاتي ربي ور رمضان كان رامل كاو ربي نهاقود وشاء الله نهند كينيو كير رمضان كاو ربي مليسين ووفقو أكاسي هجارة pranki barumsa qabdu yoo jedhee yaada. Inshaallah gadhuma viidiyoo kana akkana faana turtan abdii qaba. Like godha. Warri maatii naaf hin taane maatii naaf ta'a jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Ijoollee Oromoo pirankii eenyurra dalaguu yaada qabda jettan gannootu irratti dalaguudhaafi yaadni pirankii kiyyaillee maali yoo jettanii baatii ramadaanaa kana keessa inshaallah baatiin jaalatamtuu fi kabajamtuun kun yeroo dhuftu namni wal lole hunduu walitti araarama. Namni zanni walitti qode hunduu ofii afoon ala waliin jedha dhiifama wal gaafata jechuudha. Akkasuma baatii kaan keessallee garuu namni wal dhabuun hin taatu. Haa ta'u baatii ramadaanaa kana baatii jaalatamtuu fi kabajamtuu ulfaattu kana keessa namni wal loles kan walitti zanni godhes dhiifama wal gaafata waan ta'eef maal jedhaan isiniif fakkaate ati hanga ammaa maaliif micatti hiriyaa ta'eeti sanii maaliif dhiifama gochuu fi diddee isin sitti bilbiltee irraa kaasuu diddee natti himattee jirti maaf dhiifama hin goonee fi jedhaani. Akkasuma hordoftoota kiyya isinis nama dhiifama hin goonee fi yoo jiraattanii bilbilaatii dhiifama waliif godha waliif irra darbaa isiniin jechuu barbaadeeti. Akkasii godhuma viidiyoo kanaan afaan turaan afeerraa kooti itti bilbila mee waan isin jettu afaanuma isiitirraa dhageenya jechuudha. Aló, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا كم جرتا؟ نزول الحمد لله قلت ربي صرت أميون. سرع الحمد لله ما لريف يعني ما قاعد. حاجة إنك أخرنتين الحمد لله جتاك بالجماعة. إنه زور سيسيك آمان بيتي وهندام بيتي تنتهي سيسيك آمان بيتي الحمد لله. كنافو بونو قبداري؟ أها بونو قبتا ويتالي قدي بيه شكري قلبتي. Eeyyeen jechuun boona barbaachisu kaafuu namni musliimaan boonu bar namni musliima tokko hin boonu boonuun haraam. Boona bira darbaadha malee fayyaa keetii waan qabdu irratti yoo booltee jette nama tuffatiin. Kanaafuu boonni funyaanin nama qaayisa. Shukriitti galfadhu kanaafuu. Haa ta'u Maal? boonni funyaanin nama haasofsiisu ni jira jecha maafi haa ta'u qaayishee booni. Hai boy. Booni. Dah halala. Yoon booyi jedhee an booni. Mani. Shi bakka dhagee jira. Nagaa qabda fiye. Nagaa baga geetti ramadaan illee baga siin ga'e. Ani walumaan nu bagatti jennee kan bara dhufuuttiin illee nu haa ga'u inshaa Allah. Qooyi nama zanni qabduun ati maa bilbiltee baga siin ga'e afoon naalaa dhiifama sii godhe dhiifama naa godhe maaf hin jenne. Nama zanni qabdu tokkomaan nama zanni qabu tokkoon hin qabu. Kolfee kolfisiisuu qoosisiisuu malee nama tokkoon nama zanni itti zanni hin qabu nama zanni itti illee ani garuu qabu Allah waalam. Akkamitti hin qabne micattee wayii siimattiyyuu bara. Micattee wayii siimattiyyuu micattii wayii si himattiyyuu bilbileefis narraa kaasuu diddee akka dhiifama naa gootu barbaada. Ani yeroo san dogongoree wal dhabne amma garuu baatiin baatii kabajamtuudha baatii ramadaanaati. Dhiifama jedhaan jedhee bilbila narraa kaasuu diddee naan jettee maalidhaaf bilbila irraa kaasuu diddee ati nama wal dhabdeen tokko dhiifama jechuun ni qabda malee silaafuu bilbila namarraa kaasuu dhabuun kee maali?
laa wallaahi nama tokkollee naa bilbilee nama silkii irraa kaasuu dhabeellee hin jiru. An dhugaa dubbachuu nama tokkos nama ol dhabee hin jiru. Nama kana itti zanni illee jedhee nama zanni keessatti yakka haadheefillee hin jiru. Rabbitu na arga. Ani waan irratti wal zanni gootan hin beekne ka. qabaate Allahu aalamiidha. An garuu namni zanni naaf qabadhee yaadullee hin jiru. Ani akka kootitti zanni nam tokkoofuu hin qabu. Hin qaba jette kaamma kanaafuu maal godha jettare? Hin qabaa jette. Micattii jechuun lakkoofsa sillee barbaadde afur 52 25 maqaan isii Kadijaa hin beektu. 52 miti 500 mallee haa taatu waan nama tokkoyyuu zanni hin qabu. Nama tokkollee wal dhabee zannaa illee hin qabu. Maal jechuu? Nama takkaanuu wal hin dhabne qulqulluu of godhu qulqulluu rabbi tokkochaa bar ilmi namaa qulqulluu miti. Ati yoo dagettes ati yoo irraanfattellee garuu isiin akka isiin jettee jirti ammaanii bilbiliifiti. Maal jechuudha? Siimatte kaakalaa simannaa sirratti baname maal jechuudha maal jechuu akkanuma jechuudha ka. Ati kushiina arabaa keessaa didama firwaan dhaabattuuf hin dagattaa. Akkasuma mootiyyuu namni dhageeffadhu. Namni jechuun amata hedduu biyya namaa keessa taa'ellee namni abbaa manaatirraa fagaateellee waa dagachuu guddisa jedhan. Abbaa manaa irraa fagaata waa dagachuu guddisa jetti. Abbaa manaa qabaa inni si himesi. Qabaattee qabaachuu baattee kaayoo waa fuuldurattillee ta'u godhadha jettee yaaddame. Yoo qabaattes qabaattee yoo hin qabaannellee hin godhadha jettee yaadda. Kanaafuu abbaan manaa miimoorii nama keessaa baafatamu akkam? Eeyyee. Waan nama dagachiisuu irraa fagaatan. Akkas taana isintu dagataa hiikaa badii. Ani nama jechuun wal dhabee hundaayyuu ooyif jedhee jira. Sillee mootiyyuu micattiin natti himtee jennaaniin anuuyyuu tokkoffaa jechuudha. Anaanuu dhiifaa manaan hin jenne anuu sitti aarii qaba. Haa ta'u garuu ansii dhiisee jira. Ammaanatti micattii san dhaqeetii bilbilee fi lakkoofsisii yookaan siif kennaa yookaan atuyyuu hin qabda. Bilbilee fi dhiifama jedheeni dhiifama namaan jechuun sitti haa baratu. Aadaa wallaahi dhiifaman gaafadhaani garuu nama tokkoof zanni hin qabu wanti jala muree si himuu barbaadu ani gara hin yaadattu hin dagettee hin yaadattu waa dagachuu guddatti shamarran biyya arabaa keessa jirtu. Miimoorii na keessaan baafanne miimooriin kiyya fuul ta'ee jira waa hin dagadhu kan dagate ni yaadachiisa ani waa hin dagadhu. Anas yaadachiisaa jira malee dagatte ammaayyuu nama tokkoonillee zanni qabu. Kanaafuu yoo namni na himatu jiraate na fida. Hooyinaan illee irra deddeebi'e takka osoo hin taane yeroo 99 irra deddeebi'e jedha. Amma tibba fistoo minuma nama takkaanuu wal dhabbii hin qabu jettee yaadda. Namni tokko akka kootiin nam tokko Allah waalam garuu namni namni zanni naaf hin qabu jechuu hin danda'u Allah waalam. An garuu akka kootiitti namaaf zanni haadhi hin qabu jechuudha. Hin qabda kalaas hin yaadattu hin dagattee amma kanaafuu. Akkasii firaankii si godha. Firaankii si godhaa jira hundaafuyyuu. Firaankii si godhaa jira. Firaankii si godhaa jira. Ati firaankii ramadaanaa inni bakka karaas boottakkatti maama boottakkatti illee yaanii. Amma soomaa jirraa miti amma sabaana soomaa jirra. Kun immoo namni wal dhabee akka walitti araaramu yaadachiisa. Atillee ammarraa ka'iiti nama wal hin dhabne jedhini nama walitti zanni goote yoo jiraatte ka'ii barbaade foonaa illaa jedhe. Ayyuun dhugaaran hojii keenya nyaadhu. Hojii kiyya nyaadhu siin jedha. Naaf milkoofneeyyuu yoo jechuun yaani baatii ramadaanaa waan taateef sittillee wacuun naawwanni jedhe. Hundaafuu firaankiin kiyya akkan yaadattillee naa mijaa'uu baatu yaadachiisuma haa ta'u ijoollee qashtii uummata qashtii ijoollee Oromoo warri waliin mufatta yoo jiraattan dhiifama wal gaafadhaa maal jechuu barbaaddata. Hayyee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Hordoftoonni ayyuun hundi keessaniyyuu obboleewwan kiyya hordoftoota amantaa musliimaa baga jala bultii ayyaan yookaan
Ramadaana ji'a kabajamaa ji'a ulfaataa ji'a jaalatamaa ji'a dhiifamaa ji'a qura'aanaa kanatti isin gahee kan bara dhufuutitti illee isiniin haa ga'u isiniin jedhaa asumaan Amiin. obboleewwan kiyyaa kan amantaa walitti qabnu kan amantaa walitti hin qabne hundumti keessanuu lammii koo yoo isin mufachiiseef asuma afoo inaalillaa naan jedhaa isin jaaladhaa isin kabaja garuu waan nama tokko illee ganni hin kaa'anneefi afoo inaalillaa isiniin jedhee jira. Yoo qabzannoo oftanii jiraata afoo inaalillaa naaf jedhaa isin jaaladhaa isin kabaja viidiyoo illee isin hojjedhadhee nabe yoo danda'e garuu hojjedhaa. Ammayyuu narra hojjettee Inshallah dhiifama ishee. Ziiga nyaatu hundumaafuu. Dhiifama. Asumaan dhiifama naa godhi. Dhiifama walii gochuun immoo iyyuu baree waan guddaadha. Inni akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota ummayyuu akkasii nagaan nu ta'an hanga viidiyoo biraatti walitti dachaanutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Fixattee miree gannitti viidiyoo dhaabuudhaaf.